Hello, welcome to our YouTube channel, History of Freshman Course by Afan Oromo. Today topic, Chapter 2, Economic Formation. Economic Formation. What is economic formation? How understand economic formation? Under this topic, akkaataa ekonomikiin kuni ittiin ilmi namaa jireenya isaa gaggeeffachuu danda'e. Jalqaba irraa kaafnee kan waliin ilaallu taati jechuudha. Haga xumuraatti nu faana bu'aa like, share, subscribe gochuudhaan miseensonni haaraan akka hin daganne isin jenna subscribe gochuu. Kanneen duraan subscribe gootanii hordofaa jirtan watch on channel isin jenna. The domestication of plants and animals gave humanity two independent modes of life, agriculture and pastoral rhythm. Domestication plantii fi animaliidha jechuudha. Biqilaa fi bineeldonni kun haala akkamitti domestication ta'an? Humanity two independent modes of life. Kunis karaalee ilmi namaa ittiin of danda'u karaalee gurguddaa lamaan jechuudha. Plantii agricultureedhaan, animalii pastoral rhythmidhaan jechuudha. Kanneen kan waliin deeman taati jechuudha. In Ethiopia and the Horn, these two forms of livelihood have coexisted and quite often intermingled. Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa keessatti foormiilee lamaan kanneeniin kan hawaasni waliin jiraachuu danda'edha jechuudha. Malleen ikonomii irraa ittiin horatan tooftaalee agriikaalcharii fi paastoralizimiidha jechuudha. Paastoralizimiin gaa warreen tiifattoota beeyladoota garaagaraa tiifachuudhaan kan ittiin jiraatanii fi agriikaalcharii qonna midhaan garaagaraa qotuudhaan kan irraa oomishatanii jiraatanii jechuudha. Topographic feature and climatic condition largely influenced economic activity in Ethiopia and the Horn. Haalli teessuma lafaa fi haalli qilleensaa wantoota akkaan ikonomikii Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa irratti dhiibbaa godhaa jiranidha jechuudha. Dhiibbaa guddaa wanni godhu haala teessuma lafaatii fi qilleensa kanneen. A predominantly pastoral economy has characterized the eastern lowland region since early periods. Kunis pastoralism economy Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa keessaa eastern lowland partii jedhamtu jechuudha. Eastern lowland jechuun gara baara lowlandii lafa dhooqaa yookaan lafa sirriirra galaana irratti gadi dhiyoo taate kan kallattii bahaatiin jechuudha jirtu. Naannoo kanneen horsiifatee bultoonni kan jiraatanii jechuudha. Pastoral economy, namely the production of camel, goat and the cattle has been the most common economic practice among the Afar, Saho, Somali as well as Karayu and Borana Oromo. Kana jechuun egaa akkuma beekamu naannoon qonnaaf mijattuudha. Kan midhaan qotamu yoo ta'u, naannoon qonnaaf mijattuu hin taane ammoo horsiisa looniitiif gargaaramti. Fakkeenyaaf uummanni keenya kan naannoo Booranaa jiraatan, kan naannoo qarqara Afaarii fi akkasuma uummanni keenya kan naannoo Somaaliyaa afaan jiraatan haaluma beekamaa normaala lafa jiru gaafanii fi ilaalluu jechuudha. Isaan ikonomiin isaanii bu'uuraa maali jechuudha? Loon horsiisuu fi kanneen akka gaalaa fa'a loon jechuun gosa loonii garaagaraa fi gaala, hoolaa fi re'ee garaagaraa jechuudha horsiisuudhaan kan ikonomii irraa argatanii jechuudha. Akka fakkeenyaatti kan kana fudhanne jechuudha. Kunilleen akkasumatti kanneen manuuf kaa'ee paastoraal ikonomiin warreen isaaniin paastoraal irraa jechuudha ikonomii horatanii ittiin jiraatan gaala, re'ee fi beeyladoota yookaan loowwan kan itti horsiisanii jechuudha. Pastoral economiin kun isaan tiifattee bultoota jechuudha. Tiifattee bultoonni akkuma beekamu naannoo garaagaraatti socho'uudhaan kan loowwan isaanii tiifachuudhaan ittiin jiraatanii jechuudha. The most common economic practice among the Afar, Sao and Somalia as well as Karayu and Borana Oromo. Kunis naannoleen kanneen haala kanatti ikonomii kanneen irraa argatanii jiraatan naannoo Afar, Sao fi Somaalii akkasuma Karrayyuu fi Boorana Oromoodha jechuudha.
Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa keessa akka fakkeenyaatti kanneen kan nuuf fudhate jechuudha. And so the Afar and the Karayu have depended on the Awash River. Ummanni Afaarii fi ummanni Karrayyuudha. Ikoonomiin isaanii kan irratti hirkatee jiraatu laga Awash irratti jechuudha. Kunis basic economics isaaniiti. The Somali have owed the great deal to Wabi Shabelle and the Ganale or Juba River. Akkuma Oromoo Karrayyuu fi Afaariin Awash irratti hirkatanii jiraatanitti Somaaliin Wabi Shabelle fi Ganale irratti hirkatee kan jiraatudha jechuudha. The plateau have sustained flow of agriculture for thousands of years, supporting sizable population. Plateau naannolee Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa kana keessa jirtu bu'aa ba'ii isii irratti qonni garaagaraa kan oomishamudha. Waggoota kumoota darban keessa kunis haala uummatni ittiin jiraachuu danda'ee ittiin jiraataa turedha jechuudha. Majority of the population were engaged in mixed farming. Kunnileen asii ol akka himaa dhufnetti jechuudha. Kaan pastoralismii fi kaan agricultural populationidha. Warreen qonnaan jiraatanii fi akkasuma warreen horsiisa qofaan jiraatanidha. Garuu kunniin hamma tokko yoo ta'u majority of the population were engaged in the mixed farming. Harki caalaan uummattoota qonna wal makaadha jechuudha. Qonna wal makaa jechuun kan loonis horsiisaa qonnallee lafallee qotanii jechuudha. Kara lamaan ikoonomii isaanii kan ittiin jiraatanidha jechuudha. It is heard that sedentary agriculture that had been started and advanced at least since 10,000 years before present by the Cushites, Semites and the Omotic groups. Sedentary agriculture qonna wal makaadha kun jechuudha. Naannolee asiin duratti jechuudha. Naannoo waggaa 10,000 dura ammaan duratti irraa eegalee qonna wal makaa loonis horsiisaa lafallee qotaa kan ikoonomii isaanii ittiin irraa ofiin jiraachisaa turan uummattoonni Kushitikii, Semetikii fi Omotikiin kallattii kanneeniin akka mala tooftaa jireenyaa isaaniitti kan itti gargaaramaa turanidha jechuudha. The major economic activity of the Omotic has been mixed farming and trade in the northern Omo. Harki caalaan uummata Omotikiidha. Economic isaanii mixed farming fi trade in northern Omo keessatti jechuudha. Tradeidhaa fi mixed farming irraa economiin bu'uura isaaniidha jechuudha. Kanneen irratti hirkatadha. Uummata Omotikiidha jechuudha. While Southern Omo have predominantly practiced pastoralism and fishing. Garuu gara kibba Omo irratti pastoralismii fi fishingidhaan economikiin bu'uuraa kan qabamee jirudha jechuudha. Isaan lamaan irraa kan argatan akkasuma warreen northernidha farming mixed farming fi trade akkuma jenne warreen southernidha pastoralismii fi fishingidha jechuudha. And so well, many of the Omotic groups have also been farmers in metallurgy, weaving and other crafts. Hedduun Omotic groupidha. Wanti isaan beekamaniin metallurgy fi metallurgy, weaving and other crafts ogummaalee garaagaraa jechuudha. Ogummaalee jirii irraa uffata ta'uudha akkasuma ogummaa harkaa tan garaagaraatiin kan ittiin jiraatanidha jechuudha. Kanneen irraa in the sparsely populated western lowland region, the dominant economic formation were pastoralism, shifting agriculture, fishing, agriculture and hunting. Kunis gaa naannolee sparsely populated western lowland keessatti jechuudha. Naannoo lafa gadi dhooqaa gara dhihaa Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa jiru. Naannoo kanatti dominant economic formation isaanii pastoralismii fi shifting agriculture akkasuma
fishing, agriculture fi huntingiidhaan kan qabamee jirudha jechuudha. For instance, sorghum, millet, cotton, and other crops have been largely cultivated in the lowlands along Ethio-Sudan's border since antiquity. Fakkeenyaaf sorghamii yookaan miilleetii fa'aa waan akka bishingaa, jirbiilee fa'aa biqiltoota garaagaraa kan irraa oomishanidha jechuudha. Crops are largely cultivated in the lowland along Ethio-Sudan's border. Naannoo daangaa Ethio-Sudan's border irratti Itoophiyaa fi Sudaan irratti jechuudha. Daangaa isaanii irratti qonna akkasii kan gosa biqiltoota kanneenii kan irraa oomishanidha jechuudha. The Nilotes along the Blue Nile and the Barokabo River have been shifting cultivator where sorghum has been staple food. The Nilotes warra Nilotes jechuudha. Blue Nile Barokabo River irraa laggeen kanneen lamaan irraa jechuudha. Shifting cultivator kan fayyadamanidha jechuudha. Where sorghum have been a staple food. Sorghamii yookaan bishingaa kan akka staple food itti fayyadamanidha jechuudha. Among majority Nilotic communities, cattle have high economic and social values. Harki caalaan Nilotic community yookaan hawaasa Nilotikii loowwan high economicii fi akkasuma social value'dhaaf kan itti fayyadamanidha jechuudha. Economikiin olaanaan isaanii katileedha yookaan loonii jechuudha. Akkasuma social value'dhaaf kan itti fayyadamanidha jechuudha. Bertha and other Nilotes had trade and other social contacts with northern Sudan. Berthaa fi Nilotonni yookaan Nilotikiin biraa uummanni jechuun Nilotikii kan ta'an kan biraa had trade and other social contact with the northern Sudan. Berthaadhaa fi Nilotonni gosti biraa kan daldalaa fi gara social contact dhimma biraatiif kan warreen northern Sudaanidha waliin hariiroo jabduu kan qabanidha jechuudha. And so the next topic, religion and the religious institution. Until the next program, bye bye. Don't forget like, subscribe, share.